akkam jirtu ummanni keenya warri biyya keessa jirtan warri biyya alaa jirtan akkam jirtu ayyaanni kun ayyaana milkii ayyaana gaarii ayyaana itti gammaddan ayyaana itti nyaatanii quuftan malee ayyaana itti akka malee nyaatanii garaa itti dhukkubsattan akka hin taane abdii guddaan qaba. Egaa akka carraa ta'ee ayyaanaan dhugnee machoomne nuuf kalchaa warri biyya keessaa akkasuma warri biyya alaa warri mana mataa keessanii ijaarrattanii keessa teessan warri mana kiraayii keessatti guyyaa 30 doorsifamtan baga bara 2015 nagaan dabarsitanii osoo wanti baay'een sin mudatu bara 2016 nagaan geessan sanin jechuu barbaada. Amma yeroo machiiti dhiifama amma yerootti ummata keenya hundumaaf bakka bu'ee karooraa fi raawwii bara 2015 isiniif gabaasuudha. Akkasumas karoora bara dhuftuu yookiis karoora bara 2016 yeroottiin isiniif dhiyeessuudha. Nuyi machooftonni warri dhugnee machoofnu yeroo darbe guyyaa 366 kan hundumaa keessatti dhugaatiin dhugnu jennee akkuma karoora baafanne raawwii keenyaan guyyoota 250 dhugaatiin dabarsuudhaan karoora bareedaa kana ta'e dhiyeessuun keenya hin yaadatama. Kanaaf iyyuu nuti hojii boonsaa hangana ga'u galmeessineerra. Gara fuula duraatiif karoorri bara 2016 ammoo yoo danda'ameef dhugaatiin dhiisna jennee koree dhugaatii wajjiniin walii galtee xumurreerra. Nuyi akka waajjira keenyaatti namoota mana dhabanii mana kiraa keessatti guyyaa 30 doorsifamaa turaniif akkasuma namoota mana dhuunfaa isaanii ijaarrachuu hin dandeenyeef koondominiyeemii 25 ijaaruudhaaf birrii miliyoona 50 kan hojii kanaaf gadi dhiifame birrii biliyoona 20 koondominiyeemii 5 ijaarree namoota 500 galchuudhaan kan hafan immoo alumatti isaan dhoowwineerra. Kanaanis hojii cululuqaa kana galmeessisiifneerra. Nuyi kireeffattoonni bara 2013 keessa abbaa qabeenyaa yookiin abbaa mana kiraayii sanaatiin guyyaa 30 doorsifamaa turuun keenya ni yaadatama. Karoorri keenya
mana dhuunfaa keenya ijaarrannee itti galla jennee kan karoorfanne miindaa keenya yookiin bu'aa qarshii hojii keenya irraa argannuun hunduma isaa warra mana kiraatiif laachuudhaan waan qoonqoo keenyatti illee nyaannu dhabnee gidiraa amaa irra turuu keenyaan baay'ee bu'aa gaarii ta'e galmeessisiifneerra. Akkasuma bara 2016 immoo karoorri nuti baafachaa jirru Rabbi nuuf haa baasu karooricha jenna. Akkasuma nuyi waajirri bishaanii biyya keenya irratti piroojeektii bishaanii hojjechuudhaaf maallaqa biliyoona 4 hojii hojjechuudhaaf kan karoorfanne miliyoona 2 raawwitti gallee piroojeektii bishaanii 2 xumuruudhaan birrii miliyoona 4 keessaa birrii miliyoonni 2 maalitti akka keessaa bade ganaa barbaadaa jirra. Rakkoo kanaan namoonni 100,000 ta'an hanqina bishaaniitiin gaagaamaa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Kanaanis bu'aa gaarii ta'e galmeessisiifneerra. Kan itti aanu nuyi dargaggoonni keenya bara 2015tti hojii gurguddaa hojjechuudhaaf bu'aa jijjiirama guddaa argamsiisuudhaaf kutannoo fi murannoodhaan kan kaane akkasuma hojii uummachuudhaan hojii gaarii ta'e hojjennee hojii uummannee of jijjiirree biyya keenya jijjiirra jennee kan karoorfanne misoomaan biyya ijaarra jennee misoomaan biyya jijjiirra jennee kan karoorfanne raawwii keenyaan mana bunaa jala taa'aa ooluudhaan akkasuma mana caatii ooluudhaan akkasuma olii gadi deemuudhaan surree tokkitti jijjiirrachuu dadhabuun keenya ni yaadatama. Raawwii gaarii ta'es akkaataa kanaan galmeessuun keenya nu boonsa. Biyya jijjiirra jennee surree tokkitti jijjiirrachuu dadhabuun keenya bu'aa gaarii ta'e argamsiifne jechuudha. Dabalataan bara 2015 keessa dargaggoonni keenya ashaaraa magariisaa yeroo darbe yookiin bara 2015 keessa raawwateen itti gammaduudhaan hojii dhabnee kan mana bunaa jala taa'aa turre duula guddaadhaan hojii keenyatti hojii ashaaraa magariisaa kanatti baanee karoora biqiltuu biliyoona 7 dhaabna jennee kan mari'anne raawwii keenyaan biqiltuu miliyoona 15 dhaabuun keenya ni yaadatama. Kanaanis hojii argannee guyyoota muraasaaf hojjechuun keenya akka biyyattiitti akka dargaggootaatti kan nu boonsudha. Kanaafiyyuu warri abukaadoo dhaabdan ija abukaadoo nyaachuudhaaf jirtu. Warri burtukaana dhaabdan burtukaana dhaabuudhaaf jirtu. Warri qoree nama waraantan qoree nama waraanu dhaabdan garuu qoree nama waraanu nyaachuudhaaf jirtu. Kanaaf yoo hojiin dhabame yoo waan hojjennu dhabne illee biqiltuun dhaabbate kun akka nu jalaan gogneef kokkatuun nurra jiraata. Akkasuma bishaan obaasuun
nurra jiraata. Bara 2016 karoorri nuti qabnu biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaabbate kana bishaan obaasuudhaan akka kotokkonnee gaaddisa isaa jala ciciimnu abdii guddaa qabna. Kan itti aanu nuyi bara 2015 gidduutti gaa'ela godhachuudhaaf karoora guddaa kan qabnu yookiis karoora guddaa kan baafanne bara 2015 keessa jaalala akka dhagaa ulfaatuu fi akka ibiddaa nama gubuun gaa'elatti seenuun keenya bu'aa culluqaa ta'ee warra wal fuune gidduutti mul'ateera. Karoorri keenya bara 2016 ammaa jaalalli keenya akka ibiddaa nama gubu kun akka cabbii akka nu jalaan hin lalloomneef cimsinee irratti hojjechuudhaaf karoora cimaa baafannee jirra. Dabalataan ilma tokko akka argannu abdii guddaa fi kaayyoo keenya cimaadha. Ammas deebisee nuyi barattoota yuunivarsiitii kan taane bara 2015 keessatti qabxii gaarii galmeessuudhaaf karoora guddaa ajandaa cimaa kan baafanne yeroo laabrariitti dubbisnu laawunchitti bunaaf shaayii qabannee taa'uudhaan akkasuma onlaayinii bilbila keenyatti konneekti goonee teenye fayyadamuudhaan yeroo gaarii akka dabarsaa turre ni beekama. Akkasuma yeroo meekaappii garaa garaa barsiisaan keenyatti nu waamutti lama wal fudhannee lafa baktaraa jedhamu san ooluun keenya ni yaadatama. Akkasuma bu'aa culluqaa kan nuti galmeessine keessaa qabxii guddaa galmeessina jennee qabxii xiqqaa galmeessuudhaan bu'aa qabxii keenya gaarii fi excellent ta'e galmeessisiifnee dabarsineerra. Gara bara 2016 immoo qabxii gaarii yookiis diidii fiduudhaan waan ajaa'ibaa qabxii ajaa'ibaa akka fidnu abdii guddaa qabna. Dabalataan barattoonni kutaa 12 seensa yuunivarsiitii bara 2016tiif qophaa'aa turre intiraansii bara 2015 irratti foorii finna jennee karoorfannee yuunivarsiitii foolii fuunee galuun keenya bu'aa gaarii ta'ee nuuf lakkaawwameera. Bara 2016tti immoo maal akka barnuu fi maal akka hojjennu gatteenyee amari'annu. Nuti akka biyyattiitti qaama nageenyaa kan taanee fi nageenya kabachiisuu akkasuma bara 2015 keessatti cimsinee waan gaarii hojjechuuf nageenya uummata keenya eeguuf kan irratti hojjechuuf karoorfanne namoota dhoksaatti waan baay'ee godhanii fi yakkamtoota garaa garaa qabnee kennaa addaa kennuun keenya bu'aa culluqaa ta'ee nu biratti ilaalameera. Wanti gaariin bu'aa culluqaa ta'e kan nu biratti mul'ate keessaa kennaa adda ta'e kennaa akkanaa kana kennuufiin keenya ni yaadatama. Gara fuuldura duraatiif immoo karoora nuti qabnu warra akkanaa irratti kennaa akkanaa kana
cimsinee akka kenninuuf karoora guddaa qabannee jirra. Nuyi warri qaama fufurdaa kun kanumaan caalatti furdachuudhaaf karoora guddaa kan qabanne, bu'aa karoora keenyaatiin ammoo sababa qaala'insa biyya keenya mudateen huqqannee lilmoo fakkaannee akkanatti deemuun keenya ni mul'ata. Gara fuula duraatiif immoo bara 2016 kanatti immoo furdachuudhaaf yaalla, garuu qaala'insa kanaan kanumaan caala bubbeen nu fudhata jennee of shakkaa jirra. Akkasuma ayyaana waggaa kana akka gaarii dabarsuudhaaf waan gaarii nyaannee waan gaarii dhugnee ayyaana waggaa dabarsuudhaaf karoora gurguddaa kan qabnu, ayyaana kanarratti homaa bitachuu dadhabuudhaan shiroo nyaannee dinnicha qallee ayyaana waggaa hooluun keenya ni yaadatama. Nuyi ayyaana waggaa hooluudhaaf karoora gurguddaa kan qabanne, ayyaana waggaa kana homaa bitachuu dadhabuudhaan yaaddoo hamaa keessa gallee waan gonu dhabnee shunkurtii bichaa bitannee manatti itti fayyadamuun keenya bu'aa gaarii ta'ee nu biratti mul'achuu baatus bu'aa gaarii jennee amanna. Keessattuu qircaa fi foon lukkuu, zayitii waan dubbannu hin qabnu yaa uummata keenya. Waan dubbannu hin qabnu gaa maal dubbanna? Shiroo nyaadhee ooluu kootti garuu baay'ee natti dhaga'amuu baatus natti dhaga'ama. Nuti warri homaa hin qabne yookiin warri qaala'insi mataarra nu kore yaadayyuu silas hunduma keenya mataarra koreera. Gatii qaala'insaa kana hunduma isaa dandeenyee obsa qabaannee gatii lukkuu fi gatii zayitii, gatii shunkurtii kana hunduma isaa karaa danda'amuun obsa guddaa qabaannee hawwiidhumaan akka dabarsinu hawwii keenya. Dhumarratti dhaamsiin ani isiniif qabu dhaamsa gurguddaa uummata keenya hundumaaf kan ta'udha. Waan guddaa fi waan nama boonsu qabannee isiniif dhufneerra. Innis hunduma isaa obsaan danda'aadha. Kana kan caalu hin jiru. Akka ofii kootitti dhaamsanani isiniif qabu, warri waan nyaattan qabdan, waan ayyaana waggaa kana dabarsitan warri qabdan, ollaa keessan warra homaa hin qabne yookiin warra qaala'insi mataa nu kore kan akka koofaa akkasuma namoota hedduu jira waan ta'eef waamtanii akka ayyaana waggaa wajjin dabarsitan dhaamsa keenya yookiin dhaamsa koosa guddaadha. Barri 2016 kan milkaa'inaa kan itti hojii keessan hojjettanii isiniif milkaa'u, kan itti wanti yaaddan isiniif milkaa'u, bara milkaa'insaa, bara guddinaa, bara hundumaan guutuu isiniif haa ta'u isiniin jedha. Ulfaadhaa hundumti keessan immoo ayyaana waggaa kana waamtan dhaamsa kana isinii dabarsaa. Ulfaadhaa, galatooma.